da 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 Onda samure wakayoda 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 ani motida motina gada abagarida abagarida Jesus nafi abagarida abagarida Jesus nafi abagarida Amanu manjeda jecha kamidani kota kol kabam guyada guyatti kaninni naaf godhe baay'iseen na dhibam waaqayyo minni isa jedhe qabbuuf ilma namaa miti kanaaf arrabni hunduu agalateeffatu barama baraatti waaqayyo minni isa jedhe qabbuuf ilma namaa miti kanaaf arrabni hunduu agalateeffatu barama baraatti Elshadaida dandada 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 Onda samue wakayoda 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 Ifama waaqayyo faarfachaa jiru Muraatiin jidduun bade Muraatiin biyya kanaa badee hin beeku har'a maal akka ta'e badee hin beeku Muraatiitu badee egaa faarfannicha iyyuu ana faarfachuuf miti ture garuu Elshadaayidha Elshadaay jechuun hundumaa isa danda'u jechuudha. Kanaaf jennaani har'as borus waaqayyoon keenya Elshadaayidha danda'aadha jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Asteertuu Amen jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galanni gooftaa haa ta'u. Egaa dubbii sagalee waaqayyo isa jiraatu isa bara baraan barraa hin darbine isa qabadheen gidduu keessanitti argame jechuudha. Maqaa waaqayyo keenya waaqaaf lafa irratti haa jajamu. Mee dubbii sagalee waaqayyoo laf tokko doonan dubbisu hojii ergamoota boqonnaa 3 irraa lakkoofsa 3 irraa sijiruun dubbisa. Sana dura gooftaa galateeffannee gara sagalee waaqayyootti darbina. Hundumaa kan dandeessu lafti ejjeta miila keessa miin teessoo kee kan ta'e wanti hundumtuu dubbii sagalee keetiin kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u. Dubbii kanaan dubbachuuf humnaaf dandeettii tokkollee hin qabu yaa waaqayyo gooftaa. Humni kee dadhabaa keessaan hojjeta yaa gooftaa ati gooftaa koo dubbii kee darbiitii nutti dubbadhu ayyaana kee nuuf baay'isi cubbuu fira daddarbaa keenya otoo beeknu otoo hin beekin kan si gaddisiisne maqaa Yesuusiin nuuf haa dhiifamu deebinee lafa si gaddisiisu lafa salphinaa akka hin dhaabanne maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari ulfina keetiif akka jiraannu nu gargaari sabni dubbii kana dhaga'u maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan haa fayyu kayyoo fi karoorri seexana hundumtuu maqaa Yesuusiin fuuldura keenya kan hidhame haa ta'u ati ol jedhi hundumti isaa ulfina kee haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen haleluuyaa Yesuus bara baraan gooftaadha namni waaqayyoof of dursisiisu yookiin waaqayyo na dura ba'i jedhu hin qaana'u waan ta'eef hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa kaaseen dubbisa. Akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin mata dureen isaa fayyifamuu namicha naafa tokko jedha. Fayyifamuu namicha naafa tokko lakkoofsa 3 irraa kaaseen dubbisa. Namichi Phexrosii fi Yohaannis nama mana qulqullummaatti ol lixanii akka dhufan arge. Horii isaan kadhate maal ta'e namichi Phexrosii fi Yohaannis mana qulqullummaatti ol isaan lixaniif akka dhufaniif arge. Horii isaan kadhate Phexrosii fi Yohaannis ija isaanii qabanii Phexros immoo nu ilaali jedheen yommus nu ilaali jedheenii yommus inni waa isaan biraa akka argatu se'ee ija isaa keessa ilaale. Phexros arguutti
se'ee waan isaan biraa argatu se'ee ija isaanii keessa ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu, waanan qabu garuu siif nan kenna. Maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin ka'iitii adeemi jedhe. Harka isaa mirgaa qabee isa kaase. Achumaan miilli isaa fi gulbubbiin isaa jabaate. Utaalee ka'ee ijaajjee adeeme. Utaalee ka'ee ijaajjee adeemsa isaan wajjin mana qulqullummaa lixe. Asii fi achi adeemee ququrubsee Waaqayyoon galateeffate. Namoonni adduma addaan Waaqayyoo utuu galateeffatuu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhaginaa dura taa'ee horii kan kadhatu hin turre akka ta'es barani baay'ee raajeffatan. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Naaf galcha. Sagalee Waaqayyoo gaafa haalli nu mijate, gaafa haalli nutti tole qofaa miti kan lallabu. Mormiti citaa zayitii danfaa keessa bu'aa as ga'e sagalee Waaqayyoo. Kanaaf anaaf simbira ga'ee waan callifamu miti. Ittiin fayyanii immoo hin taa'an jechuudha. Iddoo kanatti gaafa ilaallu boqonnaa irraa gaafa ilaallu namichi kun hin kadhata ture. Barasaa hundumaatti nama naafa ture. Nama hidhamee naafa ture. Naafa ta'eetoo jiru balbala yookiin mana qulqullummaa yookiin waldaa kiristaanaa fuuldura taa'ee ni kadhata namichi kun. Namichi kun namummaadhuma isaatii yookiin uumamuma isaatiin naafa ture jedha sagalee Waaqayyoo. Haala yeroo kooti ka'een boqonnaa isaa guutuu dubbisuu dhiisee mee boqonnaa isaa guutuu akkasiniif galuu ol deebi'ee dubbisa. Gaafa tokko Phexrosii fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee isaan sa'aatii 9ffaatti gara mana qulqullummaatti ol ni adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafa tokko achi ture. Inni guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhaginaa isa jedhamu sana duratti taa'a. Warra mana qulqullummaa dhaqanii irraa maal kadhataa? Horii ni kadhataa ture jedha. Ol deebi'een dubbise. Sababiin isaayyuu haalli yeroo kooti waan daangessuuf jedheetaniin lakkoofsa 3 irraa dubbise malee jechuudha. Kanaaf namichi kun guyyuma guyyaatiin baatamee mana qulqullummaa duratti yookiis immoo balbala waldaa kiristaanaa duratti hin deemaa ture jechuudha. Hin deemaa osoo hin taane nama baate geessee achi ka'a. Achi immoo taa'ee maal godhata? Qarshii funaannata yookiis immoo waan qoonqoo isaatii kana ittiin bulchuu namarraa funaannata yookiis immoo nama kadhata jechuudha. Eessa taa'ee? Balbala qulqullummaa dura taa'ee jechuudha. Kanaaf guyyuma guyyaatiin hundumtuu waan qabu ta'ee darba jechuudha. Hundumtuu ka'ii osoo hin jedhiniin birruma qabu waanuma qaburraa itti kennee darba jechuudha. Namichi kun maal ta'a? Namichi kun dhalootuma isaatii jalqabee naafa ture jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Ammaan garuu boqonnaa 3 gubbaa yookiin lakkoofsa 3 gubbaarraa gaafan dubbisu namichi Phexrosii fi Yohaannis arge. Namoonni warri kaanii akkuma kaleessaa qarshii kadhatee saantiba kadhatee argatee saantiba sanarraa immoo wanta ittiin jiraatu yookiin wanna goroorroo isaatii kana argatee fudhatee ittiin bulu akkanuma se'ee warra kaanis gaafa inni kadhachuudhaaf jedhu akkuma warra kaanirraa birrii argatee fudhatee callisu qofaa se'eetu namichi kun warra kaanirraa birrii qofaa argata ture. Waan qaban qofaa itti kennuu ture. Phexrosii fi Yohaannis garuu jagna yookiis immoo hidhattoota habaaba. Kiyyichi cabee darbeeraanoo yoom raawwatiree yaadni diina koo karoorri gooftaan narratti qabu dhuma hin qabu. As kennaa batu eebbikoo itti fufaa hin geenye kan koo kiyyichi cabee darbeeraanoo
yoom raawwateree yaani diina koo karoorri gooftaan narratti qabu sirratti qabu as ga'e naabatu eebbikoo itti fufaa hin geenye kan koo itti fufaa hin geenye kan koo itti fufaa hin geenye kan koo darbee tan deema malee hin ilaalu duuba koo darbee diina dabarsuu erga'ee fuuldura koo darbee tan deema malee hin ilaalu duuba koo darbee diina dabarsuu erga'ee fuuldura koo kiyyichi cabee darbee raanoo yoom raawwateree yaanni diina koo karoorri gooftaan narratti qabu dhuma hin qabu as ga'e naabatu eebbikoo itti fufaa hin geenye kan koo itti fufaa hin geenye kan kee itti fufaa hin geenye kan koo haleluuyaa yesus gooftaadha itti fufaa hin ga'u keenya ameen. Maatiin meeqarraa nawamu sagalee kana akkaniin dubbannee fi isaan hin beekan garuu waan gochaa jiru ta'uyyuu hafuurri isaan keessa jiru hin beeka inni immoo mo'amaadha jechuudha. Neetwoorkii bilbilli immoo maal ta'e dhiifama darbee deemnee tajaajila malee keenya jechuudha. Kanaan haalotaan hin daangeffamnu jechuudha. Maqaan waaqayyoo keenyaa ulfaatu. Kanaaf darbineetu deemna malee hin qabamnu jechuudha. As ga'ee hin dhaabatu eebbi keenya jechuudha. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo waan nu wajjin jiruufiyyuu maaliin taanu hin qaanufnu jechuudha. Sababiin isaayyuu ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos waan nu wajjin hin jiruufi haalonni nu daangessuu danda'u, nu daangessuudhaaf dhamuu danda'u. Garuu haalota gararraa ni jiru ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos nu wajjin hin jiraachuu. Kanaaf haalonni keenya yoo nu daangessaniyyuu ilaame wanti darbuu wanta lafa kanarraa wanta soba ta'es waan dhugaa ta'es walumatti guurreetuma dubbachaa ooluu dandeenya. Sana keessa garuu dubbiin dhugaa meeqatu jira? Sana keessa garuu dubbiin hin darbine meeqatu jira? Wanti si yaaduu qabdanii dubbii dhugaa kana dubbachuuf gaafa si miixattanii diinni kallattii garaagaraatiin golee darbata. Diinni darbatu immoo nurratti hin hojjetu jechuudha. Nu qoruuf immoo nu miti ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos iyyuu qorameera jechuudha. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kana nan dubbadhaa ila asitti mabraatiin hin badee jedhaa jidduudhaan nan waamame jedhaa jidduudhaan himaa kanas ta'e sana wangeelli mo'aadha malee mo'amaa miti. Wangeelli yeroo hundumaa mo'aadha. Kanaaf ammasii dubbii sagalee waaqayyoo kana egaa keessatti maal jedhee namichi kuni Phexrosii fi Yohaannisiin arge. Ila warri hidhamtanii jirtan. Anis dubbii kanatti hidhaa koo hiike. Anas dubbii kanatti boruullee iftaanillee hidhaa koo lukti hidhamuu miti, qaamni hidhamuu miti, qorumsi hidhaadhaa, dhiphinni hidhaadhaa, dhibeen hidhaadhaa, dhabuun hidhaadhaa, wantootni garaagaraa jireenya keenya biyya lafaa kanarra jirru irratti kallattii garaagaraatiin nurratti darbatamu wanti hundumti isaayyuu hidhaa dhiphoo nutti ta'uu danda'a. Taada kana keessaa akkamitti ba'an? Kanarraa akkamitti hiikamna jennee yoo gaafa nutti ta'e yookiis immoo gaaffii keenyaaf deebii nutti ta'e furmaanni isaaf tokkoof tokko haa jiraatu. Waan sirra ga'e irratti doktorraa jiraatu kallattii garaagaraatiin fayyadamuu dandeessa. Garuu immoo namichi kun uumama isaatii jalqabee hidhamaa ture jedha. Naafa ture jedha. Baatameetu gara mana qulqullummaatti dhufaa jedha. Haa ta'u iyyuu malee qarshii kennaafii turan namoonni malee maqaa Yesuus Kiristoos isa otoo marfee hin waraaniin, otoo kiniinii hin kenniini, otoo homaa hin fudhatini, otoo homaa iyyuu hin kennini, otoo dhiigni isaa hin dhangala'ini, otoo lafeensaa tokko hin cabini. Akkanumatti mana kimii gaafa deemtuu marfeesi waraanani. Kiniiniisi kennani. Waa meeqasi godhani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra fayyanii kana gaafa arguu akkuma warra kaaniitii qarshii kadhate namichi. Isaan Phexrosii fi Yohaannis immoo Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoos nama dhugaa bahee ture. Phexros immoo nama qurxummii qabu ture. Yesuus Kiristoos qurxummii bakka inni qabu laga qarqaraa Phexrosiin na duukaa bu'ii jedhe.
Phexros jechuun immoo akkuma beektanii duuka buutuu Yesuus Kiristoos. Yohaannisis immoo akka Yesuus Kiristoosiif dhugaa ba'uu isa kan dubbatu ture. Jarreen kun jarreen fayyanii dhalootaaf fayyina lallaban turan. Harka fayyisuu Waaqayyoo warra ofirratti argam turan eenyu Yohaannisiif Phexros jechuudha. Haleluuyaa. Isaan kan immoo argee akkuma warra kaanii qarshii kadhate namichi kun. Bara isaatti baatameetuma deema qarshii gaafa kadhatu ija isaanii keessa ilaale. Ija isaanii keessa ilaale akkuma warra kaanii qarshii kadhachuudhaan harka isaa ol bal'ise. Gaafa inni qarshii kadhachuudhaaf jedhu nuni jedhanii namoonni har'allee qarshii waan nama fayyisu beekumsi qabeenyi wantootni garaagaraa waan nama fayyisu fakkaata. Haa ta'u qabeenyis bareeda wanti hundumtuu kan karaa jallinaatiin hin taane bareeda. Ta'eetoo jiru qarshii nama fayyisaa obboloota koo yoo Waaqayyo keessa galee nama fayyisuu baate qarshiin qoricha namaaf ta'a mana kiimii deemtee qoricha fudhatteef hin fayyitaa yoo harki Waaqayyo keessa galee si fayyisuu baate. Amma egaa iddoo kanatti namichi kun qarshii kadhachuu malee namni hamma har'aatti maqaa Yesuus Kiristoosiin itti lallabee yookiin maqaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'ee fi isa fayyise hin arganne. Gaafa kaanii maal jedheni warruma akkuma warra kaanii seetu harkatti qabe qarshiitti irraa fudhachuuf harka qabe. Nuti garuu jedhaniin nuti garuu maqaan ittiin fayyine maqaan nama fayyisu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ejaa ta'eef nu garuu qarshii sii kenninu hin qabnu. Yoo qabaanne garuu maal qabna jedhaniini humna kana qabna jedhaniin wangeela qabna jedhaniin maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin ka'iitii adeemi fayyi gulbubbiin kee haa jabaatu jedhanii. Yeroo sanatti namichi maal ta'e maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin maal jedhaniini qabanii maal jedhaniin harka isaa mirgaa qabee isa kaasee jedha. Achumaan utaalee ka'ee ijaajjee adeemee isaan wajjin mana qulqullummaatti isaan wajjin achitti mana qulqullummaatti ol galee jedha. Ol galee maal godhee Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Warreen kaleessa immoo isa argan warreen kaleessa naafummaa isaa argan warreen kaleessa namicha naafa ta'uusaa arganii maal jedhanii inde namichi kun namicha isaa kaleessa qarshii kadhatu hin turre namichi kun namicha isaa kaleessa mana qulqullummaa dura taa'ee qarshii kadhatu hin turre akkamitti namichi kun akkamitti utaaluu jalqabe akkamitti kukurubisuu jalqabe jedhan irraa jeeffatanii jechuudha. Yaabayi golgeessan qaba akkan si'eetti suma wannaba ani beekaa iddoo qabe toofoodhumaan harkaadhe malaafte daandii kamtu sibiidee marakoo kan eenyu funtaanee walli koo akka namaa miti minaalchike garaa koone nyaateen jaalallike akka namaa miti minaalchike garaa koone nyaateen jaalallike kodaallu waamannee jorwee faata millatte yaagaddu gooftaadhe. Daani'eelin waamee akka jedhe abjuu koo fidii hiika isaanatti agarsiisennaan abjuun kee na biran jiru hiiki isaas na biran jiru garuu guyyaa naa kenni gooftaan barbaada Waaqayyo guyyaa nuu laateerame ameen jettuu laata gooftaan barbaada inni hiika qabu gararraa jira hidhaa kee inni kutu samiirra jira ameen jedhi fudhadhume ergama Waaqayyoo kana keessa arga amma mallattoo baatee kan naanna'uun arga guyyaa du'aa si oolchuudhaaf ameen jettaa laata. Mul'aticha Waaqayyoon kadhatte Waaqayyo hin mul'iseef. Hin kadhatta Waaqayyo waa'ee kee si mul'isa ameen jettaa laata. Mee hin mul'isa jedhame. Akka jedhe yamootii jedhe abjuun argite naa dhufeera. Amma mee namni abjuu sinitti batee naa hiikiyoo siniin jedhe beektanis wallaaltanis itti maxaatanii itti laxxaftanii bira darbitu. Abjuu koos naa fidii hiika koo naa rakkisaadha. Nama Waaqayyoon fuudhi isaa duukaa bira jiru fuudhu salphaadha. Mee salphaadha jedha biyya keenya. Inna targite ulfinni bara baraa irratti inna targite sida Waaqayyo si kabajeera. Biyya kanaaf saba kanarratti mootii akka taatuuf si kabajeera. Abjuu keen sitti magaa'ee dhagaa warqee irraa tolfamee sibiila irraa bocamee akkuma kana suphee irraa hojjetame argite.
inni guddina keetii mootummaa keetii jabina keetii dhagaan tokko immoo kan harkin tuqin tulluurraa gad dhufee miti jennaan eeyyeen jedhe akkuma kana mootota tasa sadiitu irratti kaa gaarraa keetii jalqabanii hamma jallaa keetti caccabsu Gooftaan nu gargaaru mee maaloo ameen jedhame waaqayyo kabajaaf si waamee ture waaqayyo biyyaaf si kaasee ture ati garuu waaqayyo irratti of tuulte kanaaf si waame miti waaqayyo amma garuu hin salphatta siin jedhe waaqayyo jedhe boqonnaa furreentanii ilaaltu in darbe inni kun salphina sanaan darbe ilmi innoo lammata guddate amma indimmoo waan biraa arge akka jedha mana teessoo isaarra mootii biyya kumaa waamee nyaachisa guddaa nyaachisaa utuu jiru as naanna'e achi naanna'e mandaraanii ulfina kootiif ijaarradhe isheen keessa bashannanu ishee kana miti yeruma sana waaqayyo dhufee waatti barreesse maanee teeqeel faares jedha si ilaaleen si miijaneen salphattee argamteedha akkeedhe jalqabuma daani'el seede abbaa kee irraan barattu abbaan kee abjuu argee abjuu sanatu isarratti raawwate atillee har'a maal hojjechaa jirta inni abbaan kee keessa darbe siin galuu maanee teeqeel faares jechuun si miijanee si ilaalee siif obsee si baaddeen dadhabe gaamma gaa'e teessoo kee irraa kaate ati cimaa inni taate kun eennan hiriyaa farda hiriyaa harre hiriyaa bineensaa taata siin jedha waaqayyo yeroo sana qeensi keessaa yaa'eedha sagalee waaqayyo raajii daani'el boqonnaa shanirratti gaafa laaltan bineensa ta'eedha rifeensi dhannatti yaa'eedha waggaa 7 daggalagaleedha Gooftaan nu gargaaru nama si cina jirutti naa hime warra darban irraa bari jedhin abboota kee irraa bari jedhin kan abboota kee siin galu taanaan kan kees halan qabu jedhin Kodalu abade jorwe fada millate ya gatu gofta